beekuti baay'ee tokko naaf jiraadhu rabbiin waaqayyoon akkaate nafutte kana rakkoo ta'etti furmaata siif haa barbaadu rabbi si haa gargaaru rabbi namna jetteerti taasir kini vitas kedaan fichisiifne godina to bira jirtan jechuudha ishiin immoo mana kireeffattee jirti ishii bira jirti WhatsApp Telegram mana akka ishiin cuftan taasisee jechuudha maal jarracharaan argatu waan ta'eef Ashama akan jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuubii bakkuma jirtanitti nagaan rabbii sinaa qaqqabu. Ani seenaadhaaf viidiyoo haaraa ta'e qabadhee isinii deebi'eera. Mucayyoo dheengaddaa akkasitti booseetiin yookiin of ajjeesaa yookiin mala tokko naa malaa jetteen hunda keessanuu hadda dhugaa dubbachuutti isin galateeffachuun dhufe jechuudha sirritti humnaa olitti. Kanaaf mucayyoon mana itti rakkachaa jirtu sanii baateerti. Mucayyoo baasteerti. Hundi keessanuu baay'een keessan karaa keessatti illee na gaafattanii lakkoofsa ishillee argattanii baay'ee ishillee gaafachaa akka turtan ishiin natti himteerti inni isin jedha. Mucayyoon sun mana sanii baatee sagalee mucayyoo ishii baastee nageessan jechuudha. Homaa jechuun dandeenya jechuun baay'ee tokko gammachuun natti dhagahame guddaa sagalatooma ulfaadha hundumti keessanuu warri sheer gootaniif illee inni isin jedha dhugaa baay'ee tokko humnaa ol hin gammadin isin jedha. Kanarra kan mucayyoon ishii baastee fi sagalee intalaa yeroo mana jirtu ishiin na ergitellee isin biraan hingaa hundumti keessanuma guddaa galatooman isin jedha. Ijoolleen rakkina akkanaa qabaattan ammallee hoo jiraattan na dubbisuu hin dandeessan jechuudha hanga danda'ameen sagalee isiniifan ta'a namni isin gargaaru immoo rabbi isin yaada jechuudha. Kun mucayyoo tuni kaachi keessa jirtu mana madaamii jiraatteeti kan ishiin achi baaste jechuudha. Silkii mara bitteef isin jedha dhugaa maal jedhe akkan isin galateeffadhu mucayyoo san guddaa akkan galateeffadhu asumaan isin ibsuun barbaade jechuudha. Akkasii achuma zimin jedhuufanii kanaaf hundumti keessanuu galatooma ulfaadhaa rabbiin sinaa kabajuun isin jedha jechuudha. Ijoollee rakkoo akkasii qabattan immoo gara keenya sheera sinuu godhaan isin jedha haga danda'ameen namni ol bira dhaabachuu wal gargaaruun waan jiruun isin jedha. Intalli mucayyoo san baaste jechuudha sagalee ishiin keessatti guddaa isaa galatoomii ulfaadhu rakkin isin arginin isin ishiidhaan jedha jechuudha hundumti keessanuu ka mucayyoo tana naa eebbisa waan jedhu yoo afaan keessa nama dhugaa guddaan gammade waan ta'eef jechuudha. Rakkina ishiin birrii waggaa tokkootiin dhabe jettee yoo birrii waggaa tokkoo maa innatti fakkaatu ani lubbuu kiyyaan rakkina amma keessa jiru kana keessaa bahuudha jettee kan ishiin boosu sagalee ishii dhageessanii jirtan jechuudha. Kanaaf rakkina san keessaa baatee mana sanii baateerti isiniin jedha hundumti keessanuu galatooma sagalee mucayyoo nageessan. Seenaa koo nagaa keetii akkam jirta nagaa rabbi galata kee hin balleessine rabbi waan an jedhee si galateeffadhu beekuti baay'ee tokko naa galatoomi rabbi si haa gargaaru akkaati na gargaarte kana uuman kee si haa gargaaru isin jedha wanna biraa waan an jedhee si ibsu tokko beekuti baay'ee tokko naaf jiraadhu rabbiin waaqayyoon akkaate nafutte kana rakkoo ta'etti furmaata siif haa barbaadu rabbi si haa gargaaru rabbi uuman kee waaqayyoo. Isin jedhaati ijoolleedhaan wal qunnameen ture ijoolleedhaan wal dubbiseen ture bakka guyyaatti ba'uu guyyaa naa mijatee isaan narraa fagaatanii walii gallee to'ii gaafa natti tolu nu dubbisinaan jedhanii turan ijoolleen na qunnamanii turanii guddaa isaan galatoomii isin jedha akkaati boqonnaa naagnetti kana rabbiin si haa boqachiisu waan ati yaadde hunda siif haa guutu manda waaqayyoo rabbi isin jedhaati seenaa koo guddaa naa galatoomii ani dhugumatti qilleensa irra naa hojjetee ijoolleedhaan wal argadhan seenetii garuu haa ta'uuti dubbadheetuma dhaggeeffattetti soo dhiiste jedheetuma sagalee sii kaa'e maleeyyuu na gargaarta jedhee yaadan qabuyyuu ture isin jedhaati naaf jiraadhu rabbiin umurii dheeraa siif haa kennu isin jedha obboleettii koo. Ay seenaa akkam nagaa keetii jirtaa jiraan galatoomii isin jedha barii garoochumaan barii ani mucayyoo wajjin naasaa kootti dhufe mucayyoonis immoo baaseen jira isheen mucayyoo baaseen jira nagumaan baatee isin jedha kanaafuu yaaddeenaan ijoolleen keessan irree dubbisaa turan ijoolleen dubbisaa turan naan jetteerti taasir kini vitas kedaan fichisiifne godina to bira jirtan jechuudha ishiin immoo mana kireeffattee jirti ishii bira jirti. WhatsApp Telegram mana akka ishiin cuftan taasisee jechuudha. Maal jarracharaan argatu waan ta'eef seemii immoo biteef hin jira
ammaaf garuu ani baadiyyaan jira ijoolleen bichisiiseef kaleechan bichisiisee fi mijeettee immoo beet kiristaana deemte gaafa siimii keessa godhattee bilbilaan jechuudha asosiisuu dandeessi ijoollee keessan dubbisaa turanii kanaafuu nagumaan baatee yaaddeen haadha kana sitti immoo dhufeessiin jedha atis immoo galatoomii siin jedha.